Hasham harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya warreen guutuu addunyaa biyyoota gara garaa irraa teessanii Oromiyaa Viijin hordoftoonni keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamanni rabbii kan onnee irraa burqee isin bira haa dhaqqabu isin jecha handaawachaa jirtan kun Oromiyaa Viijinii arragaa dhimma bal'aa keessattuu waa'ee waliigaltee Ameerikaadhaa fi Iraan gidduutti godhamaa turee fi jidduu kanatti gufate irratti sagantaa bal'aa qabannee dhiyaannetti jirra. Waa'illi xiyyaa muftii Abdallaa naa wajjin turtii taasisaa hanga xumura sagantaa teenyaatti nu faana turuu hin dagatinaa isin jecha warreen chaanaalaa faayidaa taatan subscribe viidiyoon ammoo namoota hedduu bira gara qabduuf laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa hanga xumuraatti nu faana turuu hin dagatinaa muftii baga nagayaan dhuftee anaa dhufu siin jeetiin jira. Dinaawol baga nagaan eeyde. Tole ayyee kumaan jalqaba irratti kaasee ture dhiheenya lola jabaa Ameerikaadhaa fi Iraan akkasuma Israa'el dabalatee baajiddu galeessaa goolaa jiru irratti kanaan durallee sagantaa jabaa takka taasifnee hawaasa keenya biraan geenyeeti jirra. Arrallee akkasuma waa'ee waliigaltee guyyaa dheengaddaa biyya Paakistaanitti magaalaa guddoo biyyattii Islaambadeetti taasifamtee gufatte sanii fi sababni isin itti gufatte maali? Waliigaltee tana booda hoo baajiddu galeessaa keessatti maaltu uumamuu malaa waan jirurratti bal'inaan haasoinaa meegaa akka dura gartee ka'umsaaf nu tolutti torbaan dabree adeemsa gartee jalqaba waan rakkoo waraana kanaa uume Israa'el maal barbaaddi Ameerikaan maal barbaaddi akkasuma Iraanoo maal barbaaddi waan jiru bal'inaan haasoinee turre lolli sangaa guyyaa 40 oliif itti fufee rakkoo guddaa baajiddu galeessaa keessatti lubbuu namaatii fi qabeenya irraan gaheeti ture osuma akkasiin deemaa jiru lolli kuni jidduutti gartee jiddu seentummaa Paakistaaniin waliigalteen dhukaasa dhaabuudhaa akka taasifamu gama Ameerikaatii fi gama Iraaniin illee dhiyaatee biyyoonni lachuutu gammachuudhaan simatanii waliigaltee san taasisuudhaaf wal harkanii dhufanii Paakistaanitti wal harkanii gama Ameerikaarraa itti aanaa pirezidaantii Ameerikaadhaa J.D. Vance akkasuma soddaa Tiraampii fi hoogganaa Seentkoom yookaan ammoo hoogganaa waraana jiddu galeessaa Ameerikaa gama Iraaniin ammoo hoogganaa paarlaamaa yookaan mana marii bakka bu'oota uummataa Iraan kan ta'e Muhammad Baagir Galibaa fi akkasuma ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiitii fi namoota biraallee gartee hooggantoota Iraan kanneen biroollee dabalatee Paakistaanitti wal harkanii waliigaltee taasisuudhaaf marii bal'aa geessanii turanii boodarra gaa unfortunately mariin san osoo hin milkaahin hafuusiiti wanti gabaafamee wanti kun egaa jalqaba irratti abdii guddootu gartee baajiddu galeessaatiifis ta'ee addunyaa guutuudhaaf illee waliigaltee san irratti gartee Paakistaan irraa kaa'amee abdiin eegamaa ture waliigalteen tasa akka yaadametti osoo hin milkaahin gaa haftee ammallee waliigalteen sanii guutuutti gartee walii hin gallu hin jaamne qabxiiwwan dhiyaatan irratti xiqqoo wal hubannaan gadi fagoodhaa waan hin uumamniif jecha isaan lachuutu akka walii hin galin beeksisaniituma gargar galanii Paakistaan ammoo kana keessatti waliigaluu baattanillee lola dhaabuu guyyaa 15 irratti waliigaltanii turtan san akka hin cabsine hadaraa ittiin akkasii gargar bahanii mee waliigalteen kun maal hammatti waan jirurraa kaasnu gama lamaaniin ittuuf carraasii kanneetiin jira. Okay, Dinaawol yaada bareedaa kaastee jirta. Bu'uurarraa fedhiin waliigalteef lola kana gara waliigalteetiin furuudhaaf biyyoonni lamaan qaban agarsiisan baay'ee kan nama dinqisiisuudha. Gama Ameerikaatiin itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance akkasuma hooggantoonni ajaja giddugala waraana Ameerikaa kan tahanii fi gorsaan Tiraamp namoonni gurguddaan biyyi sun qabdu kan namoonni Tiraamp itti amanu gurguddaatu ergame. Kuni jechuun hangam takka Ameerikaan lola kana murannoodhaan furuudhaaf akka fedhii qabdu mariidhaaf akka fedhii qabdu kan agarsiisu ture jalqaba irratti jechuudha. Gama Iraaniin illee wanta hamee hin beekne kana dura namoota biraatti bakka buufatanii ergachaa turanii har'a ammoo ministeera haajaa alaa isaanii akkasuma afagubaa'ee paarlaamaa Iraan dubbii himaa afeyaa'ii jechuudha. Kana jechuun biyyoonni lamaanuu rakkina isaan jidduu jiru gara mariitiin furuudhaaf murannoon argisiisan baay'ee kan dinqisiifatame ture. Isteejii tokko anaaf amma isteeppii tokko nagaya fiduudhaaf isteeppii tokko jennee eegaa turre. Sababa saniitiin illee mariin kun osoo garamii bahaa bu'aa kan fidaa osoo hin beekamin gatiin gaazaa duraan gatiin boba'aa ol ka'ee dhibbaaf wayii gahee ture gaddeebi'ee ture jechuudha. So riizaaltiin isaa osoo marichi hin godhamin osoo isteebilarra ta'anii isaan marii waliin hin godhanu jijjiiramni addunyaa keessatti dhufuu eegale jechuudha. Abdii guddaa irraa qabaachaa turre yaada jedhuu fi kan biraa
akkaataan itti fireemworkiin marii sun itti qophaa'ee xiqqoo biyyoota lola kana keessatti hirmaatan daayirektiilii lola keessatti hirmaatan biyyoota akka Israa'el fa'aa mufachiisee jira. Lammaffaa immoo ejjennoon gama Iiraaniin dhihaate yookaan ammoo qabxiileen gama Iiraaniin dhihaate durarraa kaasee kan nama hedduu rifachiise. Iiraan uf bira dabartee ufiif gaarantii kennuu bira dabartee biyyoota isiif allaayii ta'an akkasuma proksiwaarii warra isiif geggeessan garee akka Hamaas, Hezbollah, Huutii Yemanii keessa sossootu warra kana guutuudhaaf gaarantiin akka isaaniif kennamu isaaniifillee bifa falmuutiin madaraka sanirratti yookaan isteejii sanirratti kan dhiyaatanii yeroodhaaf milkaa'uu baatullee marichi karaa qabatee Paakistaan biyya Iraan illeen sirritti amantu. Ammallee USA'n illeen sirritti amantutti ta'uun isaa adda godha. Haala saniin jalqabee garuu boodarra milkaa'uu dhabuun isaa sababoota adda addaatiin kaasanii atilleen bira deebiin ni kaaste jedheetii yaada. Qabxiilee itti waliigaluu dhaban keessaa tokkoffaan qabxiilee Iiraan akka pre-conditionitti yookaan haalduree isaan lafa kaahatanidha kan irratti wal dhabanii fi haaldureen USA lafa kaahanillee warri USA lafa kaahanillee baay'ee ulfaataa kan Iiraan fudhachuudhaaf isaanii hin taanedha. Jalqaba irratti immediately without pre-conditionii tokkollee osoo hin keenye Hormuz banamuu qabdiidha. Hormuz cuftanii jirtanii Hormuz bana tokko san ture ajajanidha. Lammaffaa niikular proogiraamii keessan proogiraama niikularaa keessan dhaabuu qabdanidha. Sadaffaa piracy groups warra amma Yaman keessa soso'an, Libnaan keessa soso'an, warra Iraan impact godhaman guutuu support godhuu dhiisuu qabdanidha. Kana sadeen irratti immoo Iraan tasuma waliigaluu hin dandeessu waan amma isaan jedhan kanarratti maal malee haalduree kaa'atan. Kana booda Hormuziin namni to'atu nuti mallaqa markaboota karaa kanarraa dabran hunda isaanii irraa doolaara miiliyoona 2 akka compensationaatitti jechuudha. Akka kaasaatitti. Kaasaa maaliitiif? Dinagdeedhaan miidhamanii jiran bu'uuraaleen misoomaa Iiraan guututti barbadaa'ee jira. Sababa kanaaf kanarratti kana kompromaayis gochuu hin dandeessu Iiraan. Sababni isiin kompromaayis hin gooneef bu'uuraaleen misoomaa isii guututti barbadaa'ee jira. Dinagdeedhaan waggaa 40maaf sankishiniidhaan laaffifamanii jiranii hanguma hafee'u Iiraan ni dhoofti, Israa'el ni dhoofti, Ameerikaan ni dhoofti, bu'uuraaleen misoomaa isii guututti barbadaa'ee jira. Dinagdeedhaan laamshaa'aa jirti jechuudha. Dinagdeedhaan amma immoo faallaa sanii Ameerikaan Israa'el dinagdeedhaan faallaa sanii Iiraan fayyadamaa jirti, warri kaan immoo luuz godhaa jiranii jechuudha. Iiraan maalirraa fayyadamaa jirti? Daayirektilii Hormuz irraa fayyadamaa jirti. Kafaltiin isiin asi kafalchiistu waan isiin achiin dhabdeef kompensation jechuudha. Kanarratti kana kompromaayis hin goonu tokko. Lammaffaan kaafnee jirraa dhimma niikularaati. Dhimma niikularaa nuti siviiliyaan parpasiif itti fayyadamna malee meeshaa lolaa oomishuufii miti kan jedhudha kan isaan dhiyeeffatan jechuudha. Pointiin isaan irratti walii hin galin guddoon tana jechuudha. Sadaffaa of bira dabaranii akka isaan lola kana liivireej godhanii itti fayyadamaa jiran kan nama agarsiisu. Waliigalteen sun osoo teebilarra jiru osoo USA fi Ameerikaa fi Iiraan taa'anii mari'achuu jiranii Lubnaan keessatti nama 100 bakka takkatti ajjeeste Israa'el. Marii sanirraa gammaduu dhabuudhaa beeki. Mariidhaan lolli kun akka furamu fedhii dhabuurraa kan ka'e. Sigalee haraaraa lolaa suusii lolaa qabaachuurraa kan ka'e lolli ammallee akka itti fufu kan barbaadu Israa'el akka ta'e waan nama argisiisu keessaa jechuudha. Yeroo isaan itti mariirra jiranitti paartinara isaanii Lubnaan keessa jiru haleellaa sana qilleensarraan irra raawwatanii namoota nagayaa baay'ee namoota 100 ol ta'an bakka takkatti ajjeesanii jechuudha. Isaan kunillee gaarantii ta'uu qabanii. Dhahamuu hin qabanii. Sigalee lolichi guyyaa 15f dheerata. Guyyaa 15 kana keessatti sigalee namni tokkolleen
tuqamuu hin qabu allaahii keenya namni ta'e yaada jedhu dhiyeessan ofirra darbanii jechuudha. Kun maal si agarsiisa? Hangam takka Iiraan international order waan jedhamu kanayyuu agartee miti tartiiba addunyaatu akka isiin kennu jirtu. Sigalee Ameerikaa wajji akka isiin falmii keessa seentee akkana ta'uu qaba. Dhugaa. Itti murtee isiin kennaa jirtu kan agarsiisudha. Kana booda naannoo kanatti namni Ameerikaa dhaggeeffatu hin jiru jechuudha. Yoo lolli kun haala kanaan itti fufee Iiraanillee haala kanaan ammoo Galatoom qabxiiwwan jajjabaadhaa kaastee jalqabumaa hoo yeroo mariidhaaf gartee Paakistaan magaalaa guddoo biyyattii Islaambaad keessatti wal arganu waan takkaatu ture kan bakka bu'aan yookaan ammoo yaa'iin paarlaamaa Iiraan Muhammad Baaqir Gaalibaaf dubbate. Biyya tana lamaan jidduu waggoota dheeraadhaaf lolli ture lola wal amantummaa dhabuuti lola shakkiiti gabaabdumatti. Shakkii san bakkii isin irraa dhufte maali? Yeroo mariidhaaf walitti dhufan hundaa'u jechuudha. Kanaan duraas biyya Switzerland Jeneevetti walitti dhufanii turan waliigaltee goruudhaaf isaan waliigaltee nukuleeraa san irratti jechuudha. Yeroo waliigaltee irra jiran sanitti kan Ameerikaan itti deebitee haleellaa irra raawwattu. Kanarraa kan ka'e biyyoonni lamaan shakkii hamtuudha waliif qaban jechuudha. Waliin amanan amantummaan isaan jidduu numaa hoo hin jirtu. Jalqaba osoo gartee mariidhaaf gadi hin taa'in gaafii takka dhiyeesseef jechuudha yaa'iin paarlaamaa Iiraan. Maali? Qabeenyi Iiraan kan waggaa 40 moo 30 oliif Ameerikaan qabdee turte akka gadi dhiifamu. Qabeenya kana yoo gadi dhiistan marii tanaa hubatteenye haasofnaa waan jiru kaasee ture jechuudha. Akka miidiyaaleen Iiraanii fi Aljaziiraadhaa fi CNN faallee irraa furanii gabaasa turanitti. Achirratti diinaawol kiyyawwan akkanaa kaastu barbaade qabeenyi Iiraan biyyoota adda addaa keessatti qabame akka nuuf gadhiifamu immiideetilii yaada jedhu kaasan jettee jirta. Biyyoonni isaan keessa qabamanii fi qabeenyi sun maal akka ta'e yoo naa kaaste maaliifi pooyintii kana dura hin kaafamiin waan ta'eef qabeenyi Iiraan hedduun biyyoota adda addaa keessatti Ameerikaadhaan qabamee akka jiru. Tole anillee hanga tokko niin kaasaa waan irraa fi bal'inaan itti guutta jeetii yaada. Gaafummaan jalqaba gartee isaan gaafatan warrummaan Israa'el warrummaan Iiraan bakka bu'eechi dhaqee tana jechuudha jalqaba osoo mariidhaaf waliin taa'in. Ameerikaan ammoo qabxiiwwan afuran gartee ati kaaste sanii tan olaantummaa isii eegsisuu qofaaf qabattee fiddisan malee tan Iiraan tana jiddugala godhachuu fedhii hin qabdu. Jalqabumaa hoo kaayyoon Ameerikaadhaa waraana kana keessatti maqaa injifattuu yookaan ammoo injifataa the winner maqaa san qabattee bahuu waan barbaadduuf jecha waraanaanis tolee jechuun feetu mariidhaan illee kursii irra gateessee tolee jechuun feetu. Waan kana kan duubaa godhu eenyu akkuma tireefu kaastee Israa'el jechuudha. Israa'el yeruma gartee Ameerikaan Iiraanii wajjin baay'ee beeku namni tokko waliigalteedhaaf yeroo gattaa'u cal jaameetumaa miti. Ni beeku namni dur gaafa ijoollummaatu nama wajjin tasa yoo hawwallotu taate hoggaa sirriitti boksii wal qubsitanii sillachuutu bohooytanii afurii isin cite osoo hin jaalanne nama addaan isin qabu barbaaddan. Dubbiin akkasitti dhaalattee jechuun mariin Paakistaan jidduu seente sanii wanti Ameerikaan daftee harka lamaan fudhattee fi harayyootti jirti jechuudha Ameerikaanis. Aboo Paakistaan kottu fayyaa naadee. Aboo kottu namummaan addaan qabu jiru jama baadar dhuftee Paakistaan akka santuu hinaan yaa harabbi jechaa turte aboo kottu aboo fayyaa deeti yaada bareedaan na dhufteettee simatte. Sanuma keessaa ammaas gurra barbaaddi kan jalqaba siin jee injifannoon tiyyeettee injifannoo fetti fudhattee bahuu barbaadde waan taateef yaadota gartee Iiraan mariidhaaf achirratti dhiyeessitu kana bifa tuffiitiin ilaalaa turte jalqabumaa jechuudha. Akka gabaasaa turanitti miidiyaaleen Iiraan. Israa'el ammoo gama duubaatiin waliigalteen kun akka dhibbatti hin milkooyne gufuu adda addaa danqaa turte. Yeruma waraanni san gartee waliigalteen san mariin taa'amaa turettu Libaanoon irratti bakka 100 ol haleellaa taasistee lubbuu namaa baay'ee galaafatte jechuudha. San bira dabree nuti Ameerikaa fi Iiraan yoo waliigaltee taasisanillee abadan nuti waraana keenya hin dhaabnu ammallee taargeenni bakki rukutuu qabnu hedduutu nu hafeettee dhaadachuu isaanii itti ufte jechuudha. Kun kan godhu maali? Akkuma kanaan dura dubbatamaa ture dhibbatti gartee warra Ameerikaa kana push godhaa jiru warra Israa'el jechuun ni danda'ama. Jaarsi ammoo yoon akkana gartee harka kannee warri Israa'el maal laan jiru kan jiru irraa kan ka'e waliigaltee kana namoota mariidhaaf gamana dhufan kana bilbilaan sa'a dheertuudhaaf gartee mari'achaa turan. Akka itti aanaan pirezidaantii J.D. Vance himaa turetti jechuudha. Tiraamp wajjin sa'a dheeraadhaaf mari'achaa turre waliigaltee kana ni fudhannamoon fudhannu waan jirutti. Maal naan ja'aniin gartee duuba waan jirtuuf jecha waliigaltee kana yoo fudhadhee Moohamed addunyaan naan jettee harkaan dho'itti waan jiru jecha wantoota hedduu gartee waan silaa fudhachuu qabanillee fudhachuu dhaban. Qabxiiwwan amma akka gartee qabeenya Iiraan kan qabame Ameerikaa waggaa dheeraadhaaf qabde
gadhiisuufa. Kana keessa wanti jiru meeshaalee waraanaa takka addunyaan akka Iraan ittiin gurgurre fi akka irraa hin binne fa'a. Qabxiiwwan gurguddaan gartee icha keessatti qabamee ture gaafa jalqabaallee kana. Kanneen hafe illee gama boodaa irratti itti dabalcheetii yaada. Sababa sanirraa kan ka'e warri Iraan bakka bu'ee bakka itti dhaqees gaa biyya isaanii biyya daffaramtee arguu hin barbaadan. Biyyi isaanii akka daffaramtuuf achi hin dhayine Paakistaan hin dhayine isaan. Kanaan duraa hoo waggaa dheeraa gartee Iraan aggaammiin fi qoqqobbiin adda addaa irratti godhamtee akka diinagdeen sii cabxuu fi akka uummanni sii beelaan dhumuuf wanti hedduun irra godhamaa ture sanuufu osoo harkan kanneen har'a waraana guyyaa 40 kanaaf waraana waggaa 40 obsitee qoqqobbii waggaa 40 obsitee waraana guyyaa 40 kanaaf harka kannuu waan isaaniif qaanii guddaa taateef achi dhaqanii teenye yoo nurraa qabattee gartee atis ni qabattaa yoo san ta'uu baattee dhiibbaa ati gartee umrii teenya guutuu akka lammiin Iraan dhumtuuf karoora itti lafa kaatisan hin furannu waan juudhaan wal dura dhaabbatanii jechuudha. Isaanis dhiyeessan warri dubbiin teetii waan tokko asirratti si yaada godhu dhiifa manaa godhu intarraapsi godhuu fi yaafi hundaan isaaniif fide jechuudha. Sometimes rabbiin diina sii fide si tokkoomsa jechuudha. Tokkummaa duraan dhabde argata. Namichi Pahlaavii jedhamu kun wanni USA keessa jiraata. Mootummaa Iraan ni morma baqataadha. Kolugaltummaan USA jiraata jechuudha. Na yaadni isaa guddaan maali? Of duuba deebi'ee mootummaa amma jiru kana gaafa USA'n kuffiste aangoo qabachuudha. Biyya tana bulcha jedhee yaadaa ture jechuudha. Garuu jidduu namichi maraataan Trump jedhaniin kun gabba'ee akka civilizationitti qaroomina Iraan waan jedhamu lafarraa balleessina halkan tokko lafarraa balleessina jedhee dhaadatu uummanni Iraan guutuun tokko ta'ee mootummaan amma jiru badee qaroominni keenya badee sigalee halkan tokkotti qaroominni Iraan badurra mootummaan amma jiru itti fufuu wayya jedhee mootummaa amma jiru wajjin dhaabbatee jechuudha. Namichi kun callisiinsa filatee jechuudha. Deeggartoota isaa duraan isa deeggaran Iraan keessa jiranii fi dhibii warra USA keessa jiran guutuu dhabu jira jechuudha. Isaa miti Trump dabalatee Trump mataa isaa dabalatee sababa lola kanaatiif miseensi paarlaamaa Israa'el miseensonni Republican Party warri sila Trump deeggaruun beekaman hundi isaanii qeeqaa fi ofitti ni jira miti Trumpiin amantummaa irraa dhabaa dhufanii jechuudha. Inumaatu moggachuu eegalanii jiran amma fakkeenyaaf miseensi paarlaamaa Israa'el tokko maal jedheeni Trump jechuun daakiyyeedha jedheen akkuma daakiyyeetitti akkana. Yoo haleeltee haleelii yookaan immoo akka daakiyyeetiin kaakkisanii. Akka daakiyyee kaakkisaan oolini yoo haleeltee haleelii jechaanii ture jechuudha. Kuni Trump jechumaan dubbata malee afaanumaan haasaa malee gochaan hin jiru kan jedhu nu agarsiisa. Lammaffaa immoo hangam takka gaaffiin Israa'elii fi Ameerikaa jidduutti akka uumamaa jiruu fi ofitti amantummaa irraa dhabuun akka dhufaa jiru akkasuma dheebuu yookaan immoo bolola Israa'el lolaaf qabdu biyya takka dhabamsiisuuf biyya takka akka hawaasaatti hawaasa barbadeessuuf qabdu argisiisu. Akkamiin namni bu'uuraalee misoomaa biyya takka guutuu dhabamsiisi uummata tokko dhabamsiisi jedhee hawwii fi akkasii bololaan ibsata nama ajaa'iba. Kuni dhugaa keetti asirratti waan dhimma waliigaltee kana keessaa baanee Israa'el tanatti as deebina. Waliigalteen deemaa turte bifa saniin gartee jidduutti gufattee waliigalteen tun carraa guddaallee uummata Iraaniif uumte carraa gartee tokkummaa siyaasaa qofa osoo hin ta'in bu'aa diinagdeellee uummata Iraaniif uumte jaameeti gartee himamaa jira jechuudha addunyaarraa. Gama biraatiin ammoo Ameerikaan maqaa gartee warri Amaaraa hayyaalinatti juunsan takattiin fudhataa turte san dhabde jechuudha. Ameerikaan gatteessee biyya waggaa dheeraa tuffachaa turte wajjin kursiirra gatteessee baay'ee beeku waggaa 30 booda wanti kun kan fuula gattaanii daayirektilii gattaanii minjaala tokkorratti waliin mari'atan Iraanii fi Ameerikaan saniin dura namuutu bakka bu'aa ergaa ture malee kallattiidhaan takkaa dhufanii hin beeyin. Kana ka godhe maali? Ameerikaan humna guutuu Iraaniin cabsuudhaaf dhalatee ittiin dhufte saniin jijjiirama fiduu waan dadhabdeef kana qabu isaa dhabamee yaa kana qabu isa kutteen dhufteeti gattaanii waan kana mari'atan jechuudha. Amma duba waa'ee namicha gartee ammaati haastee namichi kun baandaan jaanan namicha kana maqaa isaallee yeroo hedduun kaasu ummata gartee Tiraamp keessatti dhaadittisan guyyaa halkan tokkottiin qarooma isaanii guutuu balleessa jechuun boombii badduu san fayyadamuudhaaf deema. Tan akka gaafa kaan Jaappaan keessa fayyadamte jechuudha. Maharatti waa taa'usillee akka wal dura dhaabbannaan turte dubbachaa ture jechuudha. Boombii san tasa gartee yoo kan fayyadamu taate dhuga qaroominni Iraan ni badaa. Qaallichi baandaan ammoo
guyyaa san barreeffama sarara lamaan barreessine. Duraan bolola aangootiif jecha halkanii guyyaa opposite godhaa akka ture jechuudha. Haleelidha jechaa akka ture. Uummata kan bulchuu deema, biyya tan bulchuu deema. Biyya gartee Tiraamp akka fedhetti qarooma sii balleessee bita diroobsee ilmaan namaatii beeyladaa muka cufa fixee dhufee bulchaa. Takka sana jechuudha kasaa. Uummanni cimina isaanii agarsiisuudhaaf immoo faallaa sanii achi gabbaanii guyyaa san akka gartee addunyaan isaan gartutti dhaadachaa turan jechuudha. Wanti si kaasee gartee asirra caraasii dabarsu Israa'el bolollaa fi gartee deeydee anjaanii otoo sayituun akka nama cimimmoo dhalaan takka gara qabdu gartee biyyee fi waan hundi nyaachuu feetu san deeydee lolaa qabdi Israa'el. Deeydee sanirraa kan ka'e hoggaa lolli kun gartee asiin gama Iraaniin waliigalteen godhamuudhaaf Ameerikaa wajjin gatta'ame kallattiidhaan fuulasii gara Libaanoon deeffattee haleellaa takkaa san dura irratti raawwateen raawwate. Amma duba jidduma tanaan eenyu eeggattanii beektaa? Eenyu kaafattanii beektaa? Tarkiidha kaafatte. Dubbii ministeera dhimma alaa Tarkiidha. Lola keessa seenaa jechaa jirti. An Tarkii garuu amanu. Dubbate san. Pirezidaantiin Tarkii kun yeroo hedduu. Itti fufta yaada kee itti fufta. Achirratti maal jee marsaatti aanuratti jee gartee biyyoota wanti hin kaa'ee jira. Piraayim ministeeriin Israa'el. Asiin gama Siiriyaatiin diinaa waggaa dheeraa nooleelaa jira. Gama Iraaqiin jee asiin Hamaas kaa'ee Libaanooniin kaa'ee biyyoota hedduuta akkasitti maarkii godhee dhiyootan erguma mariidhaaf taa'amaa jiru kana guyyaa kaleessaa modeen gadda ibsa kannee ture. Turkiin ammoo biyyoota isaan kana gama duubaatiif ta'anii nurratti ijaaraa jiranii humnoota kurdi kanneen Siiriyaa fi kanneen keessa jiraatan irratti jettee Israa'el Turkiillee gama kaaniin laallattee jechuudha. San maal jee ministeerri dhimma alaa Turkiidhaa warri gartee haraaraa lolaa qabu nagee ollaa waan hin barbaanne ammallee Turkiidhaa wajjin lola keessa nu barbaadanii ammoo haala akka kanaan dura gartee biyyoota kaan irratti hojjetan san Turkii irraa tasuma arguu hin danda'anii wanjuu kaasee haram deemamma alaamaan Israa'el meetuuf. Qabxii bareedaa kaastee jirta. Amma achi nu fageessa waa'ee Turkiitti yoo deemne san itti deebina. Proogiraama biraatiin itti deebina. Qabxiin amma kana booda itti aanu kakaasnu waa'ee ijjannoon itti aanu yookaan ammoo tarkaanfiin itti aanu waa'een Hormuz akkasuma ijjannoon Ameerikaa maal ta'a kan jedhudha. Wanni nama yaachisu baay'een wanni nama sodaachisu as dhufaa jira. For me waan lolli kun kana dura nuuf fiderra waan as dhufaa jirutu irraa hamaa. Tokkoffaa Tiraamp amma maal jechuu jira? Hormuziin duraan Iraantu cufee amma nuti cufaa jechuu jira. Sigalee duraan Iraanii cufee amma nuti cufaa jechuu jira. Nuti cufa jechuun maal jechuudha? Iraan duraan markaboota Ameerikaatii fi markaboota allaayee Ameerikaa akka karaa san hin dabarre ka dabaran hundinuu ammoo Iraan ofiisii ichee gootee maallaqa kafaluu qaban kafalchiistee haala saniin dabarsaa turte jechuudha. Markaboonni isiitillee karaa kana darbanii karaa Chaayinaa, karaa Indiyaa, karaa Filipiins biyyoota hedduu karaa kanaan deeman hunda dhaqqabaa turanii jechuudha. Kana booda markabni Iraan tokko yoo karaa ka darbu taate hordofnee humni galaanarraa Ameerikaa tarkaanfii barbaachisu irra fudhata. To'annoo irra godhee markaba karaa saniin darbu kamuu to'annoo irra goonaadha amma kan isaan jechaa jiran jechuudha. Kuni markaboota Chaayinaa faanii dabalata. Sigalee markaboota akka Indiyaa faanii dabalata. Markaboota akka biyyoota Faransaay faanii dabalata. UK faa dabalata. Jarri kun amma hariiroon isaanii hariiroo bareedaa waliin qaban Iraanii wajjin. Maaliif waan kana keessa hin seennu jedhanii waan jiraniif kafaltii barbaachisu kafalanii dabaraa jiran jechuudha. Haala kanaan rakkinni boba'aa addunyaarra mudate warri kafalee darbaa jiru kun dhiyeessii hanga tokko boba'aa waan dhiyeessaa jiraniif duraan tasgabbii jira. Kafalaniitillee yoo ka dabran taate USA'n hordoffii gootee markaboota kana yoo ka to'attu ta'e wanni dhufu maali ka jedhu amma kana booda kan nama yaachisu jechuudha. Dhuguma ammoo USA'n kana godhuu ni dandeessi. Kan jedhullee gaafii biraati jechuudha. Amma fakkeenyaaf markaba Chaayinaa tokko Iraan irraa yookaan ammoo biyyoota biraa irraa fe'atee karaa Hormuz darbee deemu jiru tokko USA'n qabdee to'attee yoo akka amma jedhan kana gootu ta'e maaltu dhufuu danda'a? Lolli kun iskaaleet godhuu hin danda'u kan jedhullee gaafii biraati. Ni taamoon ta'uun isaa gaafiidha jechuudha kan waliin ilaallu ta'a. Waan amma Tiraamp dubbachaa jirurraa dubbanne. Kan biraa ammoo
waan amma Israa'el godhu jirtu jechuudha. Israa'el lolichi haareetti bifa jijjiiratee akka eegalu barbaadde, lola itti fufsiisuu barbaadde jechuudha. Iraan ammoo lolli kun lola yeroo dheeraatiif itti qophaa'anii waan duraan lafa jiraniif still qophiidha isaan. Lola kamiifuu ground invasion jedhii waan barbaadde jedhii lola kamiifuu qophiidha isaan. Iraaniin kaleessa misaayila isii balleessinee jirra, buufata waraanaa isii barbadeessinee jirra, niikular piroogiraamii isii balleessinee jirra. Akkasuma waan kana fakkaatu waan hoggantoota irraa eegalee waan silaa Iraaniif barbaachisu guutuu balleessinee jirra jedhanii Ameerikaan gabbaanii Tiraamp addunyaan lallabaa ture. Har'allee like isteejii marii negotiation isteejii irratti iyyuu pooyintiin isaan dhiyeessanuu like waan Ameerikaan fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Kana jechuun maal si agarsiisa? Humni Iraan isaan laaffisne cabsine jedhan san istiil akka hin cabin si galee miti. Ganaa ammallee lola kana itti fufiinsaan Ameerikaa fi Israa'el qolatanii eenyu akka ta'an agarsiisuudhaaf akka qophii ta'anii fi jabina akkasii akka qaban nama agarsiisa. Tole tole. Waan hafe kana qabxii amma gama xumuraa irratti itti kaaste kana qabxiiwwan Iraan qabattee gartee marii yookaan ammoo wanta sagantaa araaraa Paakistaan qophaa'essan irratti dhiyaatte keessa wantoonni jiran qabxiiwwan jajjabaadha. Biyyi takka osoo waraana kanaan dadhabdee kan sadarkaa harka hannachuudhaaf dirqamtu irra jiraatu taate qabxiiwwan akkasii jajjabaa san qabattee hin dhiyaattu. Qabxiiwwan naannawa gara 10 ture gaafa jalqabaa waan kana qabxiiwwan kana baastu yoo wantoota kanneen Ameerikaan kan fudhatu taate inumaatu walii gallaa san hin ta'in hin taatudha. Qabxiiwwan isaan barreessan keessa nukuleerrii Iraaniif akka yawmuutu jira abna beektaa. Dhukkubbii Ameerikaatii fi Israa'el guddaa nukuleerrii Iraaniif dhibbatti akka hayyamamu laal. Tabiraa bar ni udisu tabiraa bar waa'ee dantaa siyaasaatii fi dinagdee dhimma Iraan. Waa'ee nukuleeraallee qabataniitti dhaqan jechuudha. Warri Iraan achirratti. Wanti kun ammoo akka waggaa dheeraadhaaf isaan wal falmisiisaa turtee fi ammallee karratti waliif hin galamne isaanillee dhibbatti beekan. Wanti isaan waan kana guraniif ammoo maali? Iraan wanti kana waan kana cichaa jirtuuf. Akkuma gartee addunyaan hundi argaa jirtu Israa'el bara hundeeffama isii kan jalqabaa irraa kaasee biyyi isiin akka diinaatti gartee sammuu isii keessatti katabattee barreeffattee lafa kaa'attee biyya Iraan tana. Gabaabsineetuma gartee waan kana gabaabsinee gubbaan tarkaanfachuudhaaf qabxiiwwan jajjaboo kana gartee wantoota addunyaadhaaf sodaa ta'anii fi Israa'el sodaa ta'an kana qabattee hin dheetu turte silaa wal marii sanirra. Israa'el ammoo shakkiin guddoon isiin firraa qabdu waan kana jechuudha. Abadan nuti Iraan keessatti gartee waan barbaadnu san hanqaa agarsiifnee ijjatee nyaan agarrutti waraana kana hin dhaabnu waan jiru lafa kaayatanii itti deemaa turan isaan walumaa galatti. Duba biyyi tungaa waan san hunda fudhachuu dhabdee aqwaamii yookaan ammoo dhaabbii jabduu saniin Ameerikaa dura dhaabbattee fedhiin biyya teenyaa yoo kan tuqam taate abadan waliif hin gallotte deebuun siitu waan guddaadhaa fi ammallee biyyi tun keessoo siitiin hangamta akka jabduu taate akkan dadhabin agarsiisaa jechuudha. Ameerikaan silaa beeku lola kanaaf gatteesseetumaa humariidhaaf dhiyaachuun qabu turte. Ana akka yaada biyyaatti. Ameerikaan biyyi silaa biyya Afrikaa tana guutuu bakka takka deeffattee loluu dandeessuun jaamtee addunyaan eeydu akkamitti biyya takka tan addunyaa irraa cettee gartee qoqqobbiidhaan dhukkooytee wajjin gatteessee kursiidhaan mari'atte. Hoggantoota dala san fittee silaa bararraan tana akka Venezuelaatti gartee filannoo raacha keessa dhiyaachuu qabu ture. Xiqqeenyi kanaa gadi eessa jira? Moohamuu kanaa gadi xiqqeenyi kanaa olii eessa jira? Jiru. Tabiraa ammoo Iraan hoggansa duraan fixame dhume caalaa kaafellee of dabale. Laal biyyi isaa waan irra ijaaramte qabdi. Dhimma amantii wajjin illee sirrii wal qabatti. Dhimma kana amma warreen gartee silaa biyyoota lixaalleen sirri kaasan cimina amantii irratti isaan qaban. Akkuma sagantaa duraa irratti haa xiqqoo xu'innee bira dabarree biyyi tun akkaataan jaarmee siyaasaasii caasaan hoggansasii bifa gartee rasuulli sallallahu alaihi wasallam haye wajjin wal fakkaata. Abaloo waggaa kutee abaluutti aan abaloo waggaa kutee abaluutti aan abaloo waggaa kutee abaluutti aanaadha. Talamadaa ammoo akkuma gaafa jiyaadaa san gartee hoggaa tokko lola san keessatti gartee harki irraa murame harka kaan alaabaa qabee dhaabbata. Harki kun hoggaa muramee inni kun du'e kaan alaabaa irratti godhee dhaabbataan. Hoggaa kana mormi irraa cite kaan itti fufu. Sigalee Iraan keessa wanti jiru akkasi. Baandummaadhaa fi biyyoota gartee diinaatiif mataa qabachuun akka nama diirra dabarsee kanneetti. Akkaataan isaan itti ilaalan. Sigalee mi addunyaarraa hubara addunyaa islaamaa keessaa hoo biyyi gartee waraana eegdota islaamaa jeetu ijaarratee qabdu hin jirtu. Hin jirtu. Eegdota islaamaa sanii. Waraanni eegdota islaamaa san waraana Iraanii miti beek. Raayyaa ittisa Iraan osoo hin ta'in san maletti.
Raayyaan ittisa Iiraan akkuma gartee biyyoonni addunyaa hundi biyyoota qabanitti kamiitti ni kan jira. lakkoofsaan gara IRGC'n immoo akkasuma jira. Akkasuma IRGC'n ammoo eegdota Islaamaa jedhameeti biyyoota Islaamaa kanneen akka Filisxiinii fi Yemaniin, Libaanooniin biyyoota gartee diinni yeroo adda addaatti daareessuu barbaadu sababa adda addaatiin biyyoota Islaamaa cabsuu barbaadu kanaaf gaaraantii ta'uudhaaf hobii ta'uudhaaf jaartee qabdi malee waraana Iiraan eeguu miti beeku. Waraanni Iiraan eeguu kophaan lafa jira. amma kan mata dubbiin Waraanni isaanii member IRGC malee IRGC kana waraana kaanii fayyaade. Biiti tuni hangana waraana gartee Islaamii eegu addunyaa irratti ijaarrattee maaliif deemtii waan juutitu addunyaa sodaachise. Sababa gartee cimina amantii isaa irratti qabanii fi duunullee jannata dhaalla waan ju'uun jechuun akkuma gaafa saafotaa san ummanni du'a waa takka sodaatu paarsantii 0.00 waan du'an sodaatu ummanni. Biiti addunyaa feete ajjechaan hangas ga'u hoggantoota isiitii fi saayintistootaa fi lammii isii irratti raawwatamee biitii lolaa ittiin fufeetu addunyaa lolumaa hin jirtu naasima. Ummanni biyya san gartee lola san itti fufi jedhee deeggaru hin jiru. Hanga ammaatti waan kanaaf fakkeenya ta'u Israa'el keessa lubbuun duute toora nama 34 maal jaaniitti gabaasan. Israa'el kaa hanqas jaanii gabaasan. Ammoo namni waraana kanaan miidhame toora nama kuma jaha moo maal jaaniitti himan. Kuma torba jaanii himan. Namoota gartee 34 Israa'el himattu saniif jecha guyyaa kalee isaallee magaalaa guddoo Israa'el Tel Aviv keessatti hiriira guddaan gaggeeffamaa olee poolisiin ummata boombii aaraatiif gartee bishaan waan adda addaatiin daaraa godhaa turte. waan bareedaa kaas. Maaliif ummanni laal sanirratti siiqannetiin raabu'aa ummanni gartee Israa'el lola kana gartee miti mootummaadhaatu gartee ejjennoo lolaa qaba malee ummanni lola ni sodaata. Bu'aan lolaa isaaniif miidhaa akka ta'e dhibbatti amanan. Ummanni Iiraan ammoo lola kanaan miidhaan isaan irra dhuftu tammilleen akka isaan hin cabsinee fi dhaabbii gartee diin Islaamaa irratti qaban akka hin jijjiirre ganama waan gartee leenjifamanii ayatullaa jalqabaatiif kalmaffaa kanaan sirritti takashamanii jiran jecha ummanni dirree irra siigayyaa malee sodaa waraanaatiif manatti ol deebi'ee uummata ciisuu miti. Kan ammoo bakka irraa dhaalan rasuularraa jechuudha sallallahu alaihi wasallam. Qabxii bareedaa kaaste wanni hedduun amma yoo kaasan beektaa keessa achisi fudhatti waan ati kaaste irratti waan tokkoof lama haa dabalu. Ummanni Israa'el ummata Israa'el jechuun ummata Jiwish bichaa miti. Arabni keessa ni jira, sabni biraatillee hanga murtaa'e keessa ni jira. Akka ummata Israa'elitti garee Zionizistii kana garee Netanyahu kana jechuudha warri deeggaru nama muraasa. Ibin miseensonni paarlaamaa Israa'el mataan isaanii irra isaanii hin deeggaran yaadata yoo ta'e yeroo darbe sagalee muraasa takkaan kan kuffisan jechuudha. Sagalee lama sadii caalanii kuffisanii jechuudha. Kana jechuun half of the population Netanyahu hin deeggaranii jechuudha. Diviizhinni kun addaan qoodamiinsi deeggarsa dhabuun kun Israa'el qofa keessatti miti. Sigalee dhiibbaan isaa deemee Ameerikaallee gahee jira jechuudha. Ameerikaa warri Riippaabilikaanii duraan Tiraamp deeggaran sigalee miti irra hedduun isaanii ati gaafa aangoo dhuftu biyya kam biyya alaa biyya feeta haa taatu biyya kam wajjin lola hin eegalu lola hin eegalchiisu jettee siviilanne jedhaniin. Ati garuu har'a poromiisa san hin eegne poromiisa san diigdee Iraanii wajjin lola seentee jedhaniin. Duubarra deebi'anii Tiraamp mataan isaa Obaamaa fa'a Baayiden fa'a warra biraa wanni inni ittiin kassasu maaliif Iraanii wajjin neegosheet gootanii dhimma jiru maaliif hin furre dandeettii neegosheeshinaa mariidhaa waan hin qabneefis hin jedhee kassasaan kana dura jechuudha. Ofii isaati immoo haala kanaan lola banee biyya kiraayisisii biraa keessa galchee jechuudha. Mormiin kun haala kanaan kiraayisisiin boba'aa kun yoo itti fufu taate Tiraampiifuu riilekshin jedhanii Nooveembar irratti waan godhamu kanaaf rakkoo guddaa isatti as fidee dhufuu danda'a jechuudha. Gara biraatiin amma re-election waan jedhamu kanaaf qophiin godhamu jira. Fayyaan Tiraampiin ilaalama. Murtee akkaataan inni itti murteessuu jiru kun maalirraa akka inni maddu yeroo itti evaluate godhamu ta'a jedhamee tilmaamama. Nooveembar as deemu kana waan akkasiitu jedhamaa jira. Inni mataan isaa ammoo ka dubbate wanni fiichara kana predict si goosiisuu fi fiichara sodaachisatu haala sodaachisatu as deemaa jira kan si jechisiisu gatiin boba'aa haala amma jiru kanarra dachaan qaala'ee hanga Nooveembaritti itti fufuu danda'a yaada jedhu kaasee jechuudha. Sigalee kana jechuun dhimma reefuun tana kaasne kan waa'ee markaba Hormuziin dabartu kana booda
Iraan osoo hin taane nuti cufa jedhu isaa yoo wal qabataa jechuudha. Gaafa kana laaltu biyyoonni dadhaboon akka keenyaa fa'aa boba'aa riizarvii hin qabne rakkoo akkamitti nurra gaha waan jedhu yaaduun salphaadha. Rakkoon nurra gahu rakkoo ulfaataadha. Kan dandamachuudhaaf ammoo sirriitti xiyyeeffannoo godhee mootummaan ammumarraa hojjechuu carraa argame kamiinuu riizarvii yoo godhatan carraa argame kamiinuu gara waan boba'aan hojjeturraa gara elektirikaatti jijjiiruun akkuma amma gochaa jiran kana yoo godhan baay'ee bareedaadhaan jedha. Kana keessatti nuti maal taana gaheen keenya maalii rakkoo akkamitti nu mudata waan jedhu konsidar godhuun bareedaa jechuun si taase. Hedduu galatoomii qabxiiwwan murteessaa hedduu kaastee I think asii olillee yoo dheereessine daawwattoonni keenya xiqqoo hifachuudhaaf gartee dadhabbiillee ni jirti. Qabxiiwwan jajjabaa gartee reefu xu'inee bira kunnee fi ammallee tanneen kaafamuu qaban dhiibbaa waraannu kun biyya teenya irratti fidee jiruu fi haala qaala'umsa jireenyaa waan guraageen fi gartee jarree waa gurguru kun biyya keessatti ummata godhaa jiru waan biyya keessatti oomishamu bishaan duraan qarshii 30 ture faa kan amma qarshii 100 seenee bishaan amma biyya alaatti naqanii karaa iraan naqanii bishaan maaltu bishaan qaalessa biyya keessatti sababni bishaan qaala'uuf maal jedhee qabxiiwwan akkanaatiif kanneen biroollee hedduu kaasneeti gartee sagantaa itti aanu irratti bal'inaan daawwattoota keenya biraan geenya. Kanarratti akkasiillee hedduu galatoomi gaa hayyeetti dabale. Jireenyi Itoophiyaa keessaa osoo beenzila kanaa miti jechuun boba'aan kun gad deebi'uu miti doolaarrilleen 10 deebi'ee jechuudha. Amma 400 jiraan 10 yoo ka gad deebi'u taate gatiin meeshaa haala saniin dabale tokkollee gad hin deebi'u. Itoophiyaa keessa wanni ati beeku. Abadan amalaaf qabna. Amalaaf takkaffaa bolola. Naggaadeen bololtuudha Itoophiyaa keessatti. Sigalee naggaadeen ummata tajaajiluu waan feer ta'e hojjettee argachuu osoo hin taane carraa argame kamiinuu hawaasa saamuudha. Kun immoo karaa mootummaan baneen rakkoo mootummaati. Mootummaa to'achuu qabatu. Gaafa doolaarri boodarraa ammoo mootummaallee fonqolchuudhaaf wanti sababa ta'u wantoota kanaa beeku. Manni gaafa addaa'ee mootummatti deebi'ee mootummaa nyaata. Seenaatu hima sana seenaatu hima waan ta'eef. So mootummaan yeroo kiraayisisii akkanaa kanatti sirriitti xiyyeeffannaa kennuufii qaba yaada jedhu kaasuu fi gatiin Itoophiyaa keessatti akka gadi hin deebine irra deebi'ee afaan guuttatee dubbadha. Kan lammaffaa mootummaan taarifa ni baasa. Taarifa meeshaa ni baasa. Fakkeenyaaf jechuun taarifa tiraanspoortii fa'aa waan mootummaa ilaallatu intarveen godhuu jira. Yeroo baasan 300 yoo baasan uummanni meeqaan feeti warri makiinaa 600 feeti. Kuni aadaa baratamaadha Itoophiyaa keessatti wanni tokko 100 ta'e jechuun 200 gurguramaa jechuudha. Galatoomii egaa akka hedduun dheeranne akkuma reefu kaasee ture akka sagantaan hedduun dheerannee fi asuma irratti gabaabsinee dhimmoota kanneen gartee bal'inaan sagantaa itti irratti daawwattoota keenya biraan geenya kabajamtoota daawwattoota keenya turtii gartee muftii Abdullaatii wajjin taasisaa jirruun waan hedduu akka nurraa baratanii fi akkasuma sagantaan keenya illee duraanirra fooyyoo akka taate abdii guutuu qabna. Inshaallah rabbi jedhi dhimmoota qaala'umsa jireenyaa wantoota gartee lolluu kun biyya teenya irratti fidellee bal'inaan kan irraa kaasnu ta'a qabxiiwwan gartee lola kana booda hoo maal ta'uu mala waajjuu tareefu gubbaarra utaalallee bal'inaan kan irra deebinee isin biraan geenyu ta'a waan hanga ammaatti nu daawwattaniif galatoomaadha. Whatever it is amma sagantaan asirra goonu friendly diinaa ol wajjin dhimmoota nu wajjin waliin ilaallatu fi akkasuma ji'opolitiksii lola baha giddu galeessaa irratti godhamu irratti yeroo adda addaatitti sagantaa waliin taane sagantaa gabaabsine qabxiilee adda addaa isinii kaafna qabxii nuti kaasnu irraa ammoo ofii keessanii xiinxala mataa keessanii irraa hojjecha akka barumsa bareedaa irraa fudhattan abdii guddaa qabna. Diinaa waliin galatoomii siin jedha. Oromiyaa Vision immoo subscribe godhaa, like godhaa, yaada keessanillee nuuf qoodaa. Sagalee hawaasaa kana bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Galatoomii diinaa. Galatoomii muftii kiyya galatoomii akkasii daawwattoota keenya sagantaa itti aanu irratti abdiidhaan akka nu eegdan abdii guutuu qabnaa subscribe akkasuma yaada keessanillee komentii irratti nu barreessuu hin dagatinaa. Ani diinaa waliin ture waa'illee kiyya immoo muftii Abdallaa ture. Nagee rabbii keessa nu jiraadhaa.